Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagalee hawaasa Jimmaa miidiyaa neetwoorkii irraa oduu isiniif qabannee dhufnee jirra. Ani oduu wajjin Fuad Nayimaariin jedhama. Oduuwwan ijoo isin dhageessifna. Sadaasa 12 bara 2014 jiraattonni godina Iluu Abbaaboor aanaa Algee sochii gooticha raayyaa ittisa biyyaaf sangoota 21 fi birrii miiliyoona 10 itti tilmaamamu deeggarsa godhaniiru. Sadaasa 13 bara 2014 dubartoonni godina Iluu Abbaaboor gooticha raayyaa ittisa biyyaaf magaalaa Mattuutti duula galaa qopheessaa godhanii jiru. Beenishaangul Gumuzitti tarkaanfii fudhatameen humnoonni farreen nageenyaa barbadaa'aniiru. Itoophiyaan humna elektirikaa Suudaanii fi Jibuutiif dhiyeessiteerraa galii doolaara miiliyoona 23 argachuun ibsame. Godina Iluu Abbaabooritti deeggarsi gooticha raayyaa ittisaaf taasifamu karaa adda addaatiin cimee itti fufeera. Diimaark deeggarsa namumaaf kan oolu doolaara miiliyoona 4.5 deeggarsa taasifte. Himmatootii oduutii kan itti aanutti bal'ina isaa isin dhageessifna. Sadaasa 12 bara 2014 jiraattonni godina Iluu Abbaaboor aanaa Algee sochii gooticha raayyaa ittisa biyyaaf sangoota 21 fi birrii miiliyoona 10 itti tilmaamamu deeggarsa godhaniiru. Qaamoleen hawaasaa garaa garaa aanaa Algee sochii waraana gareen shororkeessaa TPL biyya irratti banteen qolachuuf deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf sangoota 21 fi hoolota 11 fi lukkuu 41 midhaan kanneen kana fakkaatan deeggarsa taasisaniiru. Deeggarsii fi maallaqni birrii miiliyoona 10 itti tilmaamamu bulchaan aanaa Algee Saachii obbo Bulchaa Daggafaa himaniiru. Deeggarsi kunis cimee kan itti fufu ta'us himaniiru. Jiraattonni aanichaas deeggarsaa fi qabeenya dhiiga qofa osoo hin taane hanga duula waraanaatti birmadummaa biyya kabachiisuuf qophii ta'uu himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun dubartoonni aanichaas goota raayyaa ittisa biyyaaf magaalaa Algeetti duulan galaa qopheessuun beekame. Dubartoonni kunneenis hanga biyya kabachiisuuf goota raayyaa ittisa biyyaaf galaa qopheessuu dabalatee waan isaan irraa eegamu hundaan deeggarsa laachuuf qophiidhas jedhaniiru. Itoophiyaan humna elektirikaa Suudaanii fi Jibuutiif dhiyeessiteerraa galii doolaara miiliyoona 23 argachuu ibsame. Itoophiyaan baatiiwwan 3 darbanitti gurgurtaa fi humna elektirikaa Suudaanii fi Jibuutiif dhiyeessiteerraa galii doolaara miiliyoona 23 dhihaatu argachuu humni elektirikaa Itoophiyaa beeksiseera. Kun mana jalqabaa kanatti Itoophiyaan humna elektirikaa kiiloo waayitii miiliyoona 200 fi miiliyoona 63.7 dhiyeessuun galii doolaara miiliyoona 13.18 argachuu Daayirektarri Kominikeeshinii dhaabbatichaa obbo Mogos ibsaniiru. Beenishaangul Gumuzitti tarkaanfii fudhatameen humnoonni farreen nageenyaa ta'an to'atamaniiru. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti tarkaanfii fudhatameen humnoonni farreen nageenyaa ta'an naannicha keessaa socho'aa kan turan barbadaa'aniiru. Miseensonnii fi qaamoleen nageenyaa tarkaanfii waloo fudhataniin humnoonni farreen nageenyaa naannichaa keessaa socho'aa turan barbadaa'uu isaanii ajajaan olaanaa kutaa waraana 22ffaa Koloneel Seefuu ibsa kennaniiru. Oduuwwan biyya alaa keessaa arganne Diimaark deeggarsa namumaaf kan oolu doolaara miiliyoona 4.5 deeggarsa taasifte. Diimaark deeggarsa namummaa Itoophiyaaf kan oolu dabalatan doolaara miiliyoona 4.5 deeggarsa taasisuun ishee imbaasiin Diimaark beeksiseera. Deeggarsichis qe'ee isaanii irraa kan buqqa'anii fi lammiilee rakkoo keessa jiranii fi sochii dandamachiisuuf taasifamaa jiru kan deeggaru ta'us ibsameera.
Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qabanne kanuma hanga oduu itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwina. Kata badu kopiya Fatuma, shake talajima. Alen 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 rana, ya minutuna kakara mela. Kata badu kopiya Fatuma, shake talajima. Karamela wadirra jijisa, karamela kaja peride, karamela wate pamayate, karamela kanane kudale, karamela kabitu bira, karamela imbare kaite, karamela watu ya kamila, wala mande bashana na ola. Kambira miti harari kosuma, akabuna jima. Rora kankena dubiya bani akabutukani asambutukani ashakiti mazu asambutukani nababiyo kola asambutukani udene dakati asambutukani idadum barana asambutukani arambirillani asambutukani gambachum badana asambutukani sijare najanu asambutukani heranu padana. Galalli keena gubee nattiin kakaasinni bee lubee lubee galalli keena gubee nattiin kakaasinni bee. Karamela, kata badu